بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أواز خير نخب جمع وفي جالتمو الدنيا قوتورة جرتان أكبي يتت مني مريد موت سلام ما إثيوبيا هجي بركم تكافي دبا أفوري في أفورتمي توربفا إرت قلمي إيقلو إسا نانو هندا بكالتي خاري هبنو اللي خناني دبر سنيرو قسمس روميانيس كالتي الدداتين دبر سني عادتما إم إسلاما نانو روميالا أسا إساني خان قودنا في مقالو ترجردت هبنون حواسا فأكا خنمو إموتا هجيرت حواسني مكا هبنو أبوتين يرون قل ميلايو درا خدبرتات اتقافة مما أسا إساني خمنا مريد إموت سلام ما قودنو تاتي في مقالو ترجرني هبچي سني جران نسيس كان سوي فتشودان أكمنا مريد موت سلامما قودينا هرجريتاتت ويارا جماد الآخر ويادي دمي تربة فركما تكافر با أفوري في أفورتمي تربة فادا شان الإسلام ما خيسا شان فارك الأركم لمي هجي واجب ما هجي دا أرانتنا هواسني خيني قلمي أكاد أكبتو hubannoo dhabuudhaan ergaan bira dhaqqabuu dhabuudhaan itti gaafatamummaan akka nurratti hin deebineef ergaa wal duubaan hawaasa keenya bira akka dhaqqabu manni mariidhaa ergaa san dabarsuu irratti irraa argamnaa jechuudha. Akkuma beekamu shanan islaamummaadhaa keessa lama diinagdeedhaan wal qabata. Sunis dhimma zakaatii fi dhimma hajjiiti. Hawaasni keenya yeroo ramadaanas tahee ramadaana duras tahee dhimmoota hajjii fi zakaadhaa dhimmoota qabeenyaan wal qabatu itti yaadda'uu qaban. Kunis osoo haqa miskiinaatii fi haqa rabbii ta'u faayidaa diinagdee teenyaatiifis dawaa akka tahe aalimootii naannoo isaanii jiraniif imaammootii isaaniitirra maalummaa zakaa faayidaa zakaa maalummaa hajjiitii fi faayidaa hajjiidhaa hubachuudha dandeenya. Nuti akka mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee lixaatti namni hajjiin irra wajjabte. Hajjiin bara 1447 irratti wajjabte. Kallattii Beeytullaahi al-Haraam mana kabajaa sanitti fuula isaa akka deeffatu yoo ifii dhaqee jiraate haadha abbaa isaa geessuudhaaf akka taattaaffii godhu yoo duraan mataa isaatiif dhaqe warra isaa fudhatee akka karaa hajjiidhaa kallattii qabatu yaadachiisa isin barsiisuu osoo hin ta'in isin yaadachiisuudhaa fi teessoo kana teenyee jechuudha. Hawaasa keenya jaalatamoo fi kabajamoo waggaa dhimma hajjiidhaa kana isiniif gaddabarsinu jaalalaa fi ulfina guddaa isiniif qabna. Kanaaf yeroon hajjiidhaa amma waan ta'eef galmeen isaa shaabaana guyyaa torbaan ni xumurama waan ta'eef guyyaa 39ffaa bichaa hafe waan ta'eef hatattamaan mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee lixaa dhuftanii akka galmooytan. Har'a bu'aa bahiin dur jirtu sun olii gad deemuun sun waan hin jirreef namuu godina ifa irratti buufata isaatti dhihaatee waan galmaa'ee asumatti guyyuma bara rubichaa asirraa waan ka'uuf tanas alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechaadha. dhimma maallaqni ol ka'uu bichaa doolaarri ol ka'uu bichaa alaan aluu osoo hin tahin dhimma rabbiin asumatti tajala ooltee jala bultu dur akka itti dabarsine warri nu dura yeroo haalli kun hin mijatin hajjii dhaqe hedduu itti dhagayama hedduu beekanis waan ta'eef arra alhamdulillaahi nu caalaa isaantu jechuu jira. Dhimmi maallaqa akkuma jiru tahee dhimmi ammoo haalli mijatee namuu naannoo isaatitti bu'aa bahii takkaan malee wanni hundi asitti xumuramuudhaaf kana alhamdulillah jechuu akkan irraanfanne.
تقامن ترت الحمد لله ينه تدمن ربي خينيا غافتشا إن شاء الله قبينيا خينيا خيس رب رخان واخاو قبينيا سا حجين رجيسس خرا حجي دانا مفول لي فتربنا هاغدو هذا مناتي فأبا منا ولر هاغمچي سماتي سانيتي وجين المان سانيتي وجين عمري ديرا خيري ديرتو والله نبييچا حواس خينيا غوتو ربنا هاغدو نغينيا بيتينياتس نغينيا وارا ربنا فاخنو اكسمس دينك دي حواس خينيا ربنا هاغبس وقتا خينيا ربنا هاغبس فيدبا ربنا هافيس بركاته هند ركو ربنا هاباس والدبا ودت ربنا هارار سجچادا من مري دم اسلام غدينا هرغيريتا دم حجيتين دكبدا قلمين دو سران دوران تمرمنه غلطوما جزاكم الله خيرا سنجالنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته